sila sammuu kanaan kana ol yaaduu hin dandeessu. Kanaaf akkasitti dubbatta. Waa malee manni naaroo Oromoon gaafa mammaa. Atis immoo waa malee akkanatti akkatti dubbachaa hin jirre bareecheen beeka. Akka barbaaddetti yaaduu dandeecha. Garuu ammaa booda sifanna dura ijjattee na kadhatti jettee gonkumaa akka yaadde. Quufni kee akkasirraa galeen deebitee gara kiyya akkatti dhuftu tasumaa shakkiin qabu. Eenyu akka quufe walumaan kan ilaalu ta'a. Ammaa booda akkana dura hin jiru. Saayidoo fi Ayyuuni bakka tokkotti dhufanii hin qopheessine malee diraamaan kun kan qophaa'e yookaan immoo kan hojjetamee fi Saayidoo fi Ayyuu laayifii isaan dabarsaa jiranii wanti isaan gochaa jiran irrattitu darbee jechuudha. Maaliif jennaani Ayyuuni haga nama tokko Saayidoo kadhatteetti obsiteetti illeetti waa hedduu jechuudha dabarsitee jirti jechuudha. Akka nama reefu mushurraa heerume tokkotti bu'aa baay'ee tokko dabarsitee jechuudha. Gammachuun qabdu ergi heerumte gammachuu dhabdee jirti. Sanarraani fakkeenyi fudhattee gurbaa kana wajjin hojjette jechuudha. Gurbaa kana si karadhee haga nama tokko ammaan achitti sin karadhu jedheni jennaan gaafa gaabbitu deebitee dhuftaa jedheni jechuudha. Diraamaan kun kan wal qabatu Saayidoo wajjin wal qabataa jechuudha. Ayyuuni Saayidoo dhumaafitu qopheessitee jechuudha. Sanarraan kan hafe immoo diraamaa kana warroonni hin argine paartii haga sadiitti gadhiifamee jira natti fakkaata. Hirootuubii moo maal jedhan irraan fadhee jiru. Hirootuubii yookaan immoo warroonni diraamaa kana hin argine diraamaan kun baay'ee tokko namatti tola. Baay'ee tokko nama hawwata. Kan keessaa hojjetu qannoo fa'aa keessa raani qannoo malee ijoolleetti warra achi keessaa hin beeku dhiifama ijoollee haaraa jira waan ta'eef qannoodhaa fi Ayyuu bichaa beeka achi keessaa qannoo namni wallaaltan hin jirtanii hin beektu qannoo jechuudha. Kanaaf isaan lammanillee keessa jiru isaan lamman hin beeka kan kanaachi ijoollee fuula haaraatu viidiyoo kana keessatti argamee jira. Kanaafuu jennaani ijoolleen kun ol adeemtuudha. Ijoolleen kun waan hawaasa keessatti ta'uu, waan uummata irratti ta'uu, waan isin irratti ta'uu, wanta fireendii biyya keessaa jaalalleewwan irratti ta'uutu bifa piraankii yookaan bifa diraamaatiin dhiyeessaa jiru jechuudha. Akkuma ijoollee warra soddaa jechuudha. Viidiyoo bareedaadhaan dhufanii jiru. Kanaafuu jennaani ijoollee keessan immoo kan jajjabeessu kan guddisuu qabu nudha jechuudha. Kanaafiyyuu nurraa eegama waan ta'eef isaan hojii isaanii hojjetanii itti dadhabanii itti lafaanii fidanii gadhiisaa jiru waan ta'eef nuti immoo ga'een keenya sabiskiraaybii gochuu, laayikii gochuu fi sheerii gochuufidha jechuudha. Waan ofii abbaadhumatti jabeeffata waan ta'eef nuti wal jabeessuu wal guddisuu qabaa jechuudha. Keessattuu namoota dandeettii akkasii qabanii, namoota dandeettii hojii akkasii qabanii, namoota dandeettii ba'anii mul'atanii waa hojjechuu qabanii nuti guddisuu qabaa jechuudha. Yoo nuti hin guddisne ormi nuun guddisu. Maaliif amma nuti hormayyuu hin guddisnaa miti. Hormayyuu deemnee ilaalaa hin jirru. Mee diraamaa Amaariffaa jalaa hunda keessan nan laala warroota koomentii barreessitanillee warroota daawwatanillee diraamaa Amaariffaa gadhiifamu namni jalaafu tokkollee jiru jechuudha. Diraamaa Adeefaan hojjetanii, diraamaa akkasumas Diiviin faan hojjetanii, Kiingoo fa'aa hin beektu hundi keessan diraamaa Hiruut fa'aa hojjetanii, diraamaa Beeziin faan hojjetanii, diraamaa Ifraataan faan hojjetanii, bakka isinitti immoo hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu hundi keessan iyyuu hin beektu akka nuti annee warra soddaa daawwachaa jirru jechuudha. Warra soddaa sana keessa amma akka ijoolleen Oromoo keessa jirtu hin beekna. Amma ijoolleen Oromoo keessa kan Fiqirii fa'aa wajjin hojjetu Diiviin mucaa Oromooti jechuudha. Hin beeknu. Garuu diraamichi waan nutti tolee nu hawwateefitu dhannee ilaalaa jirra jechuudha. Kanaafuu jennaani hormayyuu guddisaa jirra. Koomentii barreessaa fi jirra jajjabeessaa jirra. Isaan kunis immoo nama keenya ofitti qabnee guddisuu qabnaa jechuudha. Amma Ashuuni engadda viidiyoo afaan Oromoo irratti diraamaa afaan Oromoo irratti ijoollee keenya irratti dhufee hojjetee jechuudha. Ashuun beektu. Ashuuni Kiingoo fa'aa wajjin hojjetaa, Adee fa'aa wajjin hojjetaa jechuudha. Hin beektu hundi keessan iyyuu Ashuu. Anamma Ashuuni Amaaraadhaan se'e malee warra soddaatiin se'e malee Oromoodhaan se'oon akkanumatti jaalladhaa akkasumatti jaalladhe daawwadhaa jechuudha. Garuu gaafa dhufee engadda afaan Oromoo irratti diraamaa hojjetu indee Ashuun addana raayii bo'aan ta'ee Oromoo na hundee hin jedheen ati Oromoodhaan jedheen edaa qalbiin kiyya kanaafuu si jaallate hin jedheen dhugaa rabbiinis niin jedha hedduu tokko gammadee saniin booddee diraamaa haga kutaa lama hojjetanii jiru jechuudha. Ijoolleen maal jetti Ashuudhaa jennee dhufne diraamaa yuutuuba sana yuutuuba ijoollee Oromooti. Interview faa nama godhu ijoollee keenya turratti taphachaa ture jechuudha.
YouTube sanarratti jechuun subscribe godhanii qaban hin daawwatan yeroo kaan maayaduu ashuu amaariffa keessatti arganii faniitu ijoolleen keenya Oromooni ashuu dhaadheen dhufe ani ashuu argeen dhufe ashuun Oromoo dhaadha ani ashuu laaleen dhufe ani maal gochiin addana dhufa baarii utuu ashuun hin jiru ta'ee isaan diraamaa hojjetan jettanii ilaaltanii Oromoo dhexxee ilaaltu isaan dhexxee ilaaltan dhiiga keessanii bara yoo wal guddistan maal qaba subscribe gochuuni birii tokko sirraan gaafatu laayikii gochuun birii tokko sirraan gaafatu daataa madaamiitiin amma fakkeenyaaf ijoollee biyya alaa jirru YouTube daawwatarra guddeessaa TikTok illee ilaaluu kan jaallatu ijoollee biyya alaa jirrudha malee ijoollee biyya keessa jirru miti jechuudha. Kanaafuu jennaan daataan kan madaamiitii shabakaa qabaatan kan madaamiitii YouTubein immoo shabakaa nyaatu jechuudha. Shabakaa nyaatu kan shabakaa nyaatu maallaqa irra guddeessa nyaatu TikTokidha jechuudha. Kanaafuu jennaan maal ta'a yoo lama sadii qabaatan yoo itti qaqayyartanii gootanii fi jechuudha ammanii walla itti qaqayyaree godhaaf ijoolleedha itti qaqayyaree godhaaf qaasin agarsiisa. Iimeeliin qabu iimeelii 30 olan qaba. Iimeelii 30 olan qaba. Abbaa fedhee firii jira taanaan ta'aa jira taanaan itti qaqayyaree godhaaf isin argisiisa laa kun iimeelii argitanii iimeelii YouTube'itii jechuudha. Silkii kanarra illee jira. Oromoo Amaaraa saba biraati kun kanarraa mul'atu natti fakkaata iskiriiniin isaa adii waan ta'eef asirraa mul'atu kunillee iimeeliidha jechuudha. Laaptooppiirrallee gara iimeelii 10 wayitu jira jechuudha. Sanii fi ani kana hundaa kan hin banuu fi wanniif hin banaa saatiitti xabsifadha. Saatii viidiyoo gaafa ni YouTube haaraa banadhu saatiitti xabsifadha. Lookeeshinii Ameerikaa, Kanaadaa, Astiraaliyaa, Turkii, Dubaayii kana kanatti jijjiiree lookeeshinii jijjiireen xabsifadha. Appilikeeshinii kana ilaa kun appilikeeshinii kana argitu miti. Appilikeeshinii kuni birriidhaan hin biti. Appilikeeshinii kana tolaa miti. Riyaala Suudii 20 hin biti. Appilikeeshinii kana hin bitama. Appilikeeshinii asirratti waan haaraa dhageessu appilikeeshinii kana bitee kulola. Appilikeeshinii tokko bituuf riyaala 20 riyaala 40 amma kana bitee sa'aatii xabsifachuu barbaade Ameerikaa, Kanaadaa doolaara illee waan xabsifachuu barbaade doolaara Ameerikaatiin xabsifadhaa jechuudha. Maaliif amma fakkeenyaaf biyya kan amma yoon Suudii irratti haappii malee akkasumattiin Suudii irraa laalee intini Arabiffatirra naa dhufa. Beeksisa jechuun mastaawoqiyaa gaafa namni viidiyoo gadhiisu mastaawoqiyaan irra dhufu akkasiin biyya jirtanitti isinii dhufaa jechuudha. Yoo Suudii keessa jiraatanii Arabiffaanitu mastaawoqiyaa gaafa namni viidiyoo gadhiisu mastaawoqiyaan Arabiffaan isinii dhufaa jechuudha. Yoo Ameerikaa jiraatan immoo Ingiliffaan isinii dhufaa jechuudha. Biyyoota faranjii gurguddatanii Ingiliffaan dhufaa. Yoo Dubaay jiraatanii Arabiffaa biyya Arabaa jirtu biyyumati jirtuunitu beeksisi sii dhufaa jechuudha. Garuu ani Ameerikaa, Kanaadaa irratti ni beeksisa taphachiisaa jechuudha. Ofii kiyyaalleen taphachiisuu barbaade lookeeshinii jijjiiree akka namticha abbaa yuutuubii hin qabnetti mataan oofaa jechuudhaan illee sanii fi yoo sabaskaabii gootaniif itti jijjiirtanii ijoolleen kun hin guddatu malee hin xiqqaatanii jechuudha. Kanaafuu jajjabeessuu qabdu keessattuu ayyuuni bakka deemtutti bakka jirtutti nama bareechiti viidiyoo ishee gaafa laaltanii bakka nama bohaarsa namatti tolaa jechuudha. Kanaafuu jennaan ijoollee kana jajjabaachuu qabu. Ilmaan keessanii lafaa dhufaa jiru waan ta'eef yoo nuti jajjabeessine malee namni kan biraa jajjabeessu. Viidiyoo kana TikTok irra geeffachuu yoo barbaadanis viidiyoo isaanii kanas daqiiqaa tokko daqiiqaa 2 murtanii geessitanii hundan keessinaa gaafa viidiyoo TikTok irratti geessitanii TikTok irratti geessuun yookaan immoo viidiyoo namarraa waraabuun nama guddisa. Namni viidiyoo sana ilaalee dhufa yeroo itti waraabbatanii TikTok irra geessitan viidiyoo isaanii YouTube irra maqaa YouTube isaanii irratti barreessaatii gadhiisa. Saniin booda namni viidiyoo ishee haftee sana dhufee xumurataa jechuudha. TikTok irratti argee daqiiqaa tokko fa'aa waraaba gadhiisa achirraa dhufee fi namni searchi godhatee dhufee ilaalaa jechuudha. Ammanii yeroo tuubii kana YouTube irratti arge YouTube irratti argee dhufee searchi godhee argee TikTok irratti argee TikTok irraa searchi godhadhee dhufee YouTube irratti argee jechuudha. Achuma subscribe godhee bukkee darbee amma diraamaa isaanii hordofaa jira jechuudha. Kanaafuu wala jajjabeessin Oromoo koo haasaan dheeresse. Ifama gaafa oduu argadhu numan kutaa waan ta'eef waa ijoollee keenya gaafa naasoo akkasii Oromoon jajjabeessinaa jajjabeessaa dhaqaa subscribe godha liinkii isaanii maaliif subscribe godha isheen akkasii maaliif akka